السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوتا كينيا وند كيسانو بغانا غانو جراتن فياك أبداني جرو جريني كيسان حالك اللي انسا مال فكاتا أنغا كوتي غلط ربي كبجمتوتا هردوتا كينيا بغانا غانو جراتن اسنين جرا غويا هرآ وان باي اي سنجالتن توكو وان أداتوكو اسنبران غو افديما وانتو كون اسماليو جتن واي چالتو توكو اسنبران غو افديما چرا namoonni adda biyyoota garagaraa irraa bilbiltanii halkanii guyyaa waa'ee caaltuu nagaawwattanii hundi keessan galatooma isiinillee ni beetti meeseejii keessan yookaan xalayaa keessan ergaa keessan guutuu akkasitti caaltuu biraan gaanii ture yeroo dheeraaf jechaadha. Amma waan kana keessa harka baafachuu barbaadeeti kabajamtoota afurtoota keenya maaliif yoo jettanii akkuma isin beektan guyyaa isaa wal dhaban irraa eegalee caaltuu gargaaruudhaan sababa caaltuu nama birootiin walitti bu'uudhaan jechaadha hatta hajjii kanaan walitti bu'uudhaan waan garagaraattu deemamaa ture jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma maaliif harka keessa baafachuu barbaadaa yoo jettan jarri lamaan wallolaniiranii durumaa wallola qabanii nutu wali araarsee deebanii wallolanii jiranii mucayyoon tun ammoo amma lolaan jiranii yoo in araaramne rakkoo guddatu uumamaa jechaadha. Waan kana godhuudhaaf yoo an araarsuudhaaf jara tana caafii irra geesse akkuma beekamu akkuma isin durallee isinii himee jiru hajjiif caaltuun akka kophaan taane yaani waa hedduutu jira miree namni dubartiin tun ulfaa osoo ulfallee ta'uu baatte yaadidha ulfaa dawoo geettee jirti kanarraan gargaarsa feetii nama yaani namni kun kiyya jedhee yaani gargaarsa dhibbaan dhibba feeti jechaadha. Kophaa isii ammoo rakkoo guddaadha. Nullee haa gargaarru hanga qaama isiisan hanga jaarsa isiisan isii gargaaruu dhabuu dandeenya jechaadha. Yaani waan isii yaaddisan guutuu fi dhabuu dandeenya jechaadha. Kanaaf jarri lamaan haa araaramtuuf wanni ani hin godhin hin jiru jechaadha. Gara kiyyaan hajjii gatteessisee kadhadhee guyyaa hunda gorsee isa karaa irratti deebisee araaramuu qabaa xayyibnu araarsinaan jedhe tole jedhe. Isinun beektan jechaadha kana tole naan jedhe isitti dhaqee gaafadhee isiillee diidee naan jettee jala murtee sarartee asiin dura natti muu yaadattan jechaadha. Akkasitti illee hin dhiisne namni kun reefuu wallolee aarii irra waan jiruuf namni tokko aarii irra yoo jiraatee fi yoo xiqqoo aarii san galfate haalli namaan ittiin dubbatu yookaan haalli ittiin nama keessummeessu tasgabbaa waan ta'eef yeroo san sirna kamuu nama kamiinuu amansiisuu danda'an jennee itti cadhisne. Akkasitti hajjiin kiyyaa ni araaramtaa ni araarama rakkoo takkan qabu waan waa hedduu jedhee jechaadha inni waa hedduu jedhee ni araarama jedhee isiin ammoo duraayyuu ni araaramu jettee jidduun itti dhiisne amma ammoo jidduudhaan viidiyoo isinii waraabnee gadi hin dhiisne jidduudhaan caaltuu kadhadhee erga isiin lashnaa jettee tasgabbiidhaan aariin duraan sunillee irraa badee waan silaa ilmoon namaa dubbatu takka naan dubbattee waan dhugaan garaa nama nyaatu illee jechaadha. Naan dubbattee erga isiin araaramuuf caafii irra geette caaltuu akkan araaramne gorsanii of duuba deebisanii jechaadha. Awwanni halkanii guyyaa caaltuun haa araaramtuu jedhuuf yookaan hajjii yaadeetiif miti yookaan hajjiin isii irratti dhiibbaa haa guutuuf miti jechaadha. An caaltuu matanaa yaadeeti malee waan biraatiif miti jechaadha. Kuno warri viidiyoo kana daawwataa jirtan warri halkanii guyyaa caaltuun jaarsa ofiitti heeruun araaramuun qabdu abadan adda bahuu qabdii maal jettanii isii gorsitaniif jechaadha. Erga caaltuun akka hin araaramne jettan kunoo mee waradha yookaan ammoo an keessaa baay'ee jira kunoo jara lamaan wali araarsaa dhumate dubbiin an kunoo keessaa baay'ee jira wali araarsaa. Dura eessa jirtan? Amma yeroo isiin nu kadhannee isii lash godhadhee anaa isii lash godhee kabajamtoota hordoftoota keenya isin hin beektan maqaa namoota illee asirratti ol baay'ee dhawuu waan hin barbaanneef anaa isii kadhadhee lash godhee jedhe as garagalaniiti abaadaan hin ta'u yaadni kun yaada caaltuu akka hin taane dhibbatti beeka jechaadha. Eenyufaa maal akka jedhaa turtan guutuu keessan jechoonni guutuun takka na bira jira jechaadha. An garuu ol dubbadhee ebalu kana jedhee miti. Walumaa galatti jaarsaaf jaartii adda baasuun eebiidha waan hin taane gaariillee ta'uu haa badaallee ta'uu mucayyoon tun ulfaan jirti daa'ima isaa garaa qabdi dawuu geessee jirti. Kanaaf
yoo danda'ame caaltuu bira ni dhaabanna namni jedhu isaaf isii wali araarsu dhumate dubbiin malee caaltuu bira ni dhaabanna garuu adda naabaatu hin ta'u jechaadha. Wanni akkan annaan fudhatamu jechaadha kun naan fudhatamu. Yoo mucaan kun rakkoo qabaate mucaan rakkoo hin qabu jechaa kiyyaa miti. Gorsallee fudhatee jira. Yoo mucaan kun ta duraa daran waan isii irratti dhiibbaa waan geggeessu taate nu waliin jirra jechaadha. Kanaaf warri akkanatti gorsitanii isiin akka jaarsa ofiitii walitti hin araaramne warri godhaa jirtan kunoo an araara isii keessaa bahee jira. Araarsaa isiniin jedha. Garuu hajjiin adda bahuu qabdi. Adda baatee maal godhuuf? Daa'ima sana situ guddisaafi? Daa'ima isiin garaa qabdu sana situ guddisaafi jedhe. Hin ta'u jechaadha. Kanaaf warri biyya kana keessa teettanii caaltuu halkanii guyyaa gorsitanii akka isiin hajjitti hin deebine godhaa jirtan of eeggadhaa isiniin jedha. Yoo dandeettan mucayyoo tanaa fi mucaa kana walitti deebisaa. Mucattiin mana isiitti taa deebitu. Mucayyoon daa'ima ofii namaa baadhatteeti akka isiin gandarra deemtu hin godhina. Kanaaf kabajaan guddaan mucayyoon jaarsa ofii badama kanaa walitti deebitee yoo araaramtee man ofiitti deettee kana filadha jechaadha. Kanaaf an araara hajjiif caaltuu keessaa kunoo bahee jira. Wanni waan kana dubbadhuuf namoota biyya kana keessa jiraniif qofa osoo hin taane ijoollee halkanii guyyaanatti bilbilanii maaliif akkasii maaliif hin araarsinii maalii fayyaa maaluma isin waa dubbattanii beektammoo maaliif nama walitti hin araarsinii halkanii guyyaa waliin xaarree dadhabee an kunoo itti dhiisee jira jechaadha. Mucayyoo araarsuuf caafii irra ga'e guyyama takkatti garagalchaniiti hajjima jedhamu sanuyyuu hin beekuu jette jechaadha. Yoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatti caaltuun illee wanni an halkanii guyyaa akkasitti si kadhadhaa jiruuf akka jireenyi kan kee manni kan kee hin diigamne malee yookaan waan biraatiif miti yookaan hajjiin gubboo wayii naa kennee mucayyoo tana naa araarsii irraa fayyadamaa waan inni naan jedhee miti jechaadha. Atillee obboleettii tiyya innillee obboleessa kiyya jechaadha. Yoo isin lamaan wal dhabdan wanni an jidduu tanatti argadhu faayidaa an jidduu tanatti argadhu hin jiru. Garuu faayidaan ani yoo isin lamaan araaramtan faayidaa argadha jechaadha. Tokkoffaa anuun gammada jechaadha. Kana haasaallee baay'ee dheeressuun barbaadu warri nama walitti ooftanii biyya kana keessatti akka caaltuuf hajjiin walitti hin araaramneef halkanii guyyaa hojjetaa jirtan mee yoo isinii ta'e akkasuma itti fufa. Yoo lakki karaan kun sirrii miti jettani kunoo an keessaa bahee jira. An keessaa bahee jira abdiin dhiibbaa caaltutti godheeti hajjiidhaa deebisuuf hajjiin gubboo nyaachiseera dhiisaa kanallee yeroo hajjiin gubboo naa kennu isinii miti daanyaa kan nu ta'ee nu bira taa'eeti ka daanyaa nu ta'e isinii miti. Kanaafuu nu isin keessaa bahee jira mucaa kanaaf mucayyoo tana walitti araarsaa. Mucayyoon tun ulfaan jirti. Daa'ima garaa qabdi. Rabbi nagaanillee isiillee haayiku. Akka jarri warri mee halkanii guyyaa waan kana nagaafataa jirtan akka jarri walitti araaramtuuf isinillee du'aayii godhaa isiniin jedhaa kunoo gara kiyyaan keessaa bahee jira ijoolleen hedduutu jira. Ijoolleen ani hedduu jira seentanii araarsuu qabdanii caaltuu karaa deebistanii araarsuu qabdanii warroonni ammoo akka jarri araaramneef halkanii guyyaa irra hojjetaa jiranillee waan jiraniif dhiibbaan kunillee akka jiru beektaniitu yoo dandeettan wali araarsaan kunoo gara kiyyaan dadhabee jira ammaan booda hin dubbadhu kan jedhu yaada kiyya qaba. Kana isiniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedhaa nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isin bira haa jiraatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.